bornaa dhufan immoo doktoroonni ilaalaniitu har'ammoo har'a ittaafuu boru laallaa jiru. Guyyaa guyyaa mucaan achi seerti bara namni birrii ijoollee kanaatti baay'ee fayyadamallee jiru namni baay'ee amma waa'ee birrii dhiisate waa'ee birrii ijoollee dhiisate amma birrii ijoollee fakkeenyaan namni kana keessaa waa kennan jiru ta'uu mala naa qabee sii galee falmuun immoo yoo dhugaa ta'e nan deeggaran jara falmuu waa ummataati waan ta'eef yoo dhugaa ta'e garuu waan sobaatiin abbaluun kennineerra miti waa'ee maallaqa kennuu sana jaluma dhiisatti rakkoon qabu sana waa'ee kennuu baachuu dhiisi rakkoon qabu maaliifi dabaltanii yoo wanti kun sobaan ta'e dabaltanii deebisuun keessa waan hin oollee fi na beekamaa ilaal tokkummaa qoy yaado ofiin boontu please afaan naman qabinaa qowwaa sitti mayin sabarat qabinaa tokkummaa qowwaan tokko sitti hima waa takkitti qofa na dhaggeeffadhu qoy jefalmatu waa takkitti qofa dubbattu hime qo'aate dhiisaa hime tokko dubbatu. Muitiin irratti hin qabame waan ta'u dhugaaf haqa barbaanna nuti shoko akka mana bunaa shoko taasisan hin feenu. Ilaal tokkummaa mana yaalaa ganniin jirtu kana keessa intalli ganda shawaa lixaa ganda qabaa bareedaa aanaa dandii achi keessa ji'a 3 ciiste mana yaalaa kana keessa jechuudha. Sittiin mana dhaggeeffadhu. Kan biyyarraa fide intala hamaaraatti waraqaa hin qabdu intalli sun. Ji'a 3 guutuu mana yaalaa kana keessa ciiste mana yaalaa amma ganniin keessa jirtu kana keessa jechuudha. Gaafa dhaqxee ijoolleen teenya gaafattu dhibeen ishii seelii sammuu ishiitti tuqamee jedhan. Hubadhu laa. Seeliin sammuu ishii waan tuqameef warraaquu hin dandeessu dubbachuu hin dandeessu ijaan qofa nama laalti micayyoon. Gurraan hin dhageechi ijaan qofa si ilaalti. Achiin booda intaluma hamaaraa biyyarraa ishii fidde dallaaltitti farramsiisaniiti. Qonqooshii jalaan baqaqsanii nyaata akka qonqooshii jalaan kennamuuf taasisan ji'a 2 booda. Si galaa miti wanni doktoroonni guyyaadhaan dhufanii har'a boru opereeshinii taata jedhanii borummoo waan biraatitti jijjiiraniif hin jiru kana nun sobina walumaan jirra biyya Arabii keessa. Kijiba dhiisaa. Gammeen jedhu malee an dhuguman dubbadha yaa nama gammeen jedhe opereesyoona in taatu kana akka tokkummaatti hin fudhadhu. Garuu inni sirrii jechuu mala garuu akka tokkummaatti hin fudhadhu yaada isaa garuu wantan jedhu gammee an obboleessi yaa nama illee si qabatu waan jiru sama jiran ila abbaan barbaade waan barbaadu gochuu dandeessa garuu dhugaa sama jira dhugaa dhaggeeffadhu dhugaa kan dubbachaa jiru namni tokkittiin akkana baatee afaan bantu miti dhugaa hin taasaa jira gammee gaafii tokko tokkummaa natu gaafata gammee guruubii ani diinoorii Kal jennee maamee jennee ani inni keessa jiru keessatti maal haasaa turtan isin deebii viidiyoo gaafa dura hojjatte maaliif kaaste Kiristoosi sagalee sangassanii uummata Oromoo narrabsinaa kaa ofii keessanii kannaan dhalatanii zimjala uummata narrabsinaa namarraa hooltanii nama narrabsinaa deemasi ati gisuma hunda fakkeessin Kiristoosi ilaa tokkummaa sagaleen isaanii suni uummata Oromoo tuqaa baay'ee uummata Oromootiin waan isaan jira dhaggeeffachiisina maaliif nu nyaachisnu jennee cadhisne gammee namti Koi tokkummaa zum jedhate. Diinooriif maammee fidaa sagalee saniin bannaa asirratti. Diinooriif maammee faana iddoo tokkotti deeme boolla liqii. Kijibaan nama nyaatina. Dhugaan nama nyaataase warri Dubaay kun nagarii cimaa qabdu. Mana yaalaa isheen jirtu nama meeqa keessatti fayye birriyyuun barbaachisu. Okay. Gammee. Tokko muiiti qabadda warri biyya biroo jirtan tokkummaa muiiti qabaddu please. Manni yaalaa ganniin keessa ciibsitee jirtu Kuwait hospitaalii jedhama Chaarjaa keessa. Mana yaalaa san keessatti ji'a 3 guutuu intalli achi keessa ciistee yaalamtee qorichi ishiidhaaf malu hundi kennamee fi hinduute intalli sun hin fayyine. Rabbi biyyoo ishii taasalphisu. Reeffa ishiitirree rizaartii qulqullaa wajjin hin baasanii kabajaan reeffa ishii biyyatti nuuf ergan. Gamme ganniin akka har'aa dhiifamni ji'a 2 itti dabalame baga gammadan Oromoo jettee viidiyoo hojjatte. Osoo guyyaa 3 torbee takka torbee 2 hin guutini viidiyoo hojjatte ati maal goote ganniin dhibamtee haala hamaa keessa jirti humna keenyaa ol taanaan gara keechan dhufnee jette birrii meeqa itti baasteeti qoricha kamii ajajamee fi qoricha kamii birrii meeqan bittee birrii kee itti fixxee humna keetii ol taanaan viidiyoo sana hojjatte maaliif immoo deebitee viidiyoo sana kaaste kana nutti himi. Asbaabee fi kottu nekatee nyatu na viidiyoo asuma na mende keessa kota asbaabee. Dhuguma una mayata adda kota viidiyoo asbaa sintale maati. Sababa isaa. Alatti taallachuu barbaadde. Ajaa'iba qaba fakkii. Asbaa kota viidiyoo. Waan hin taane dubbatinaa akka jiru waa gaafataa jirtu miti. Asbaa kota viidiyoo lammee kota kuchari.
Yoo dhugaa barbaadanii hundi keessan dhugaa barbaadanii tokkummaatis hundi keessan kottaa viidiyoo as ba'a. Gamme mana burtiitti nu dhiyeessu immoo. Ofiin boontu viidiyoo bahe duratti baatee jirtami viidiyoo maal sodaatan viidiyoo. Ila anwaa tokko Isi gaafa deddeebinaa deebisi ila nan kakadha yoo jette paastorii meeqa dhugaa wangeelaa jecha ijoollee saamaa oola. Gaafi nan isi gaafa deebisi. Haasaa akkanumatti viidiyoo irra maal gootan akkanumatti haasaa maal rakkoo qabu. Tokkummaa baay'atoo yeroo qabaachuu baate. Tokkummaa baay'ee. Nan xumuradha waa tokkitti himee xumuradha. Ofiin boontu qoy. Nan xumuradha. Gammee qoy. Tokkummaa qoy gammee qoy. Gammee tokkummaa qoy. Paaspoora ganni tokko irra darba jettu tokko jalaa hatanii jettanii waccu. Gurubbii san keessatti garuu ganni waraqaa hin qabu. Sobdanii barsiisota mana amantaa ortodoksii fuulduratti qabdanii qabnaa jettan maaliif qabna jettu sobdanii too waraqaa qaba jettee barsiisota fuulduratti kijibdee masqalii of fuuldura goote kun kijiba hin qabdu waraqaa. Baafadheen jira maa jettee kakatte gaafa san arra immoo isaa paaspoora baasaa jettanii uummata burjaa jettu. Abooyaa akiin iyyinaa furmaatan argatu dhaggeeffadha gamme waan siin jedhan. Dubbiin kun soba ta'ee jennaan hin baasii galee rakkoo guddaatti siin galcha rakkoo dhugaa taanaan immoo si gargaara ammallee gamme sii wajjin jira dhugaa taanaan garuu soba taanaan aarsaa guddaatti kaffaltan oo soba ta'e amma qoosaa ta'uu danda'a. Tokkee dhaggeeffadhuuni ani sodaa eenyuun hin qabuuni garuu natti hin dabaleen asirraan sodaa eenyuun hin qabuuni garuu dhugaan nan dubadhaani ganniin dhuksattee jirti ciistee jirti of wallaaltee jirti abbaa warra gargaartan birii keessatti faadee bu'uuni kanaan booda. Maqaa gosa nayina maqaa mucaa nayina birrii as keessa birrii jiraani ganni natti ma nan as keessa birrii gargaartan jirtu ganni deebiin kana miti gamme waa'ee kanaa miti dhagaye mucaana fayyitu atamma dubbii nu barbaadda moo dubbii akka jallisu barbaadda tokkeenati asii kabaja bar baran dubbii jalli keessi maallaqa waa'ee deebisuu baachuu gammee fi tokkummaa walitti hin bu'inaa qo'a. Gammeef tokkummaa usaa walitti hin bu'inati dhaggeeffadhaa sirriitti gammee haasaa guruubii keessatti haasoftansanii fi haasaa meediyaa irratti haasaa wal fakkaata haasaa kijibaa hin haasa'inaa diroonii fi maammee si waraabbatanii jiru. Tokkoffaa immoo uummata Oromoo hin arrabsina. Uummata Oromoo jechuun saba bal'aadha. Adabadhaatii taatii sin gargaarraa yoo dhibamta. Odoo beektanii isin Oromoo irraa nyaattanii akkanatti gadi baatanii ni iyyitanii guruubii keessatti hidhattanii. Maaliif aan guruubii keessaa sana asirratti naasofni asirratti maasobdanii bilbila irraa fuutanii dhibee ishii kana jettanii agarsiistu silaa bilbila keessatti guruubii keessatti. Gammeen ulfeechuun didu dhuguma qorichi ulfa baasu widdiidha. Maalaan callisaree maal isaa ta'e odoo falmattuudha mana tokko keessatti galanuu isarree adii sitan dubbadhaan waan angootan I don't care about. Amma micayyoo gammeen ulfeechate birrii ittiin ulfarraa baasu barbaadaa jira mucaan adii sita sinitti maani falmattu wajjin odoo mana tokko keessatti galanuu maaliif inni dhaqee viidiyoo waraabee humna keenya ol taanas isinitti viidiyoo waraabnedha maal jechuu yaa yoo yaalchiseet yoo maal godheefiti qoricha birrii baaseeti kan akkas jedhe nu isaa dhuguma jette in ulfeechaka ulfeechate birriin ittiin ulfa baasan widdiidha maal jechuu kuno falmattuun gadda mana asiliititti asiliin birrii meeqa gaafatamte mana yaalaa keessatti manni yaalaa birriin gaafanne yaalamte hoggaa fayyita kaffaltii jette gurra tiyyatan anuun akkanatti jala taa'ee dhaggeeffachaa ture hojii hojjechaa maal jechuu maqaa ganniitiin asilii bira seente to tiktookii ganniitiin asilii bira teesse erga manni yaalaa birriin gaafanne maal birrii meeqatti baase tumna isaati ol ta'ee viidiyoo nutti as waraabee in ulfeeche nuti ulfarraa baasaa fi mari'atanii itti kennitan. Dhugaa rabbii kiyaar maal jedhee mooratti garaa keessa mooraa jireenyaanii kanatti caaltu irree gadi bu'u bakka kanatti caaltu irree gazza qabta. Qoyisuu ishee caaltu maal kan ta'e gaafa sa'aatii anichi kan hojii. Sana nuti qabadame ani laal. Yoon tun jechuudha ganniini dhugaa isaa dhukkubsattu soba isaa dhukkubsattu mana yaalaa jirtu. Maali barbaachise asirratti isobdii maalidha amma waree kun kan yookiin if nama tokko jatu uumee haasee achumarraa fuunee hundi keenya iyyuu dubbiin kusobaa ijoollee mucaan kun yeroo fayyaa qabdutti ijoollee biyya hambaa jiran ijoollee qimamoota mana madaamii gargaaraa turte yeroo biyya san jirtu erguma Dubaay dhuftee mucaa kanaaf sheexanni seena dhugaa biyya san irree dalgattee jiraattee dhugaa waaqayyoo jechuudha. Innaa amma wanti beekamu tokko illee hin jiru
Anan arge viidiyoo ganneeni aduma daadalamee uggaatii faarfattee jirti achuma bakka hojii suuta algaaratti faarfattee xiqqoo mataa ishee ol qabattee jirti. Uummanni keenya jechuudha yoo namni dhukkubsate yoo namni boo'e malee yoo namni fayyaa jiraate yookiin immoo yoo namni gammadutti ka'e des hin jedhu uummata keenya maaliif akka ta'e hin beeku. Gadda keenyatti isaan gammachiisa. Olumaa oli barsi alagaan nu keessa hin jiru. Barsi wal nyaanna akka biddeenatti. Amma baay'ee fokkisa jiru nurraa baay'ee tokko nurraa fokkise dhugaa waaqaa jechuudha. Akkatti nurraa fokkise oduu agartanii. Maali mana badannee wal nyaachuun akka biddeenaa yoo ta'e keessan ol gorsu ganninis immoo dhugumaan inni achi gadi bu'i nurra kijiba kecha nuufa achumatti deemati nu caalaa beektaa albaati bu'echi donqoomoo kanatti dhiirri taphata bara dhiiraa dhalaadhaan isin saamani deemaas akka kaamu hattuun deeggara nagaadha naata baalageen si sooretti Angkala bante angkalti waan hin beekne abbo deema kuno warra dhibee ishii hin beeknu jedhu san gaafadha kuno asliin illee gaafachaa jira dhibee ishii hin beekamu jedhan eecha fidarree kana somba kan fakkaatu somba saree kan fakkaatu bilooki si makaa deemas waa'ee dhibee kanaa yoo gana gaafinitti ta'eerani hunda fakkaatti ishiin isaa dhibeen jetti bar dhibeen kun eecha dhufe dhibeen hin beekamne kanaa miti Mali miti jedhani miti doktoroonni nimni jedhan isin eechaa fiddanii kana fiddanii amma immoo as sentet abara chakka jetta deema achumatti bukeesse warra bukeessitu waliin nu'u si waliin hin bukeechu sa'aatiin qabu birri keechan galchaan makara kobiliin godhaabli wanna birri dhiirri si nyaata namni si nyaata isin olumaa gadi goora birri keechan olii gadi suta akkanatti mana arabaatti dulloomtani bar ciinii waan kunniin Kuno asli fanti si aarsu bar kunniin donqooroon beelubbu oduma mana arabaa taa'ee birri isaa kaani gargaaru idimeen irraa deemee booda dullacha shamaa jedhaan namichi. Sitti naasofneeti saganamaa softirraan kaasanii. Lubbu jal'isanii namatti nagalche birrii kiyyaan baane mina gabbaany nyaatamanii hudduu isaaniillee qoxooxanii har'a nyaatanii birrii keenya nu adeemsanii deeffadhaa dhagaati maal rakkadhe Mamal kasaa sirriitti galchaa jiru birrii keenya nu deebisiisa warra guuree bira dhagaa mina gabbaanyine nuun deebisanii caartu nun galchu minaasa waa'ee kana waa'ee biraasaa manna galchu Mina galchi birri kiyaan akka jiru birri kiyaan akka jiraate hanqaatan jedhee uttaale tiktokii kanar Oromoo yoo dhugaa dubbata araani kaleecha gaafan man ijoolleen arrabsiti mana namaati ganna darbaa yoo na sooba dhiisaa jedhuun gad darban arrabsaachi isaan deeggarta jedhanii akka saree jechuudha. Ijoollee biraa haasa'uma faasikaa irratti argitanii paaspoortaa hiwaxaalataan iqaama hiwaxaalataan dedinaallachi mana siraatiin mallasaallachi jettame viidiyoo wayi yaanni isaanii paaspoortiidhaa fi iqaamaadhaaf dhufani malee dhibee fi miti akkamitti isinii galadhaan haasa'a isaanii viidiyoo postotee jiran adeema laala. Kilaan the police araara ta'uu keessa naga keessa baga baga nyaata baga guurratan sa baga jedhaan of course baga. Waa'ee dhibee yoo haasa'an jiran be waa'ee paaspoortii fi viizaa waggaa lamaa hin fixaa fi takka 800 galchitee fi kun kan ta'e kun Itoophiyaatti. Nu wanti nu galche deemaa nurraa abbo. guyyaa sadii